Mee warreen akka kiyya gammaddanii akka kiyya burraaqxanii ani ililil jedhe olutaalee maaliifu mucaan kun nama ishiidhaa ta'e borunaallee ta'a nama biraallee ta'a nama hundaafu nama ta'u waan ta'eefu bakki sun isaaf alhamdulillah baga bahee aniin kun egaa kasiin jedhu yaa Sa'iid keenya ati waamama mucattii kanaa ofirraa dhiisiitii gara biyya kee galii siin jechuu barbaada ijoollee keetti galii mucattiin waanuma si dhageessu takka hin qabu torbee tokko guutuu ati guushii eegdushin yookiin aruusa godhattee hajjii faana beelloofattee as beqqinuu jetti. Amma borummoo dhufee innillee situ Sa'iiduu natti ergee situ na dirsiistee albeedhaan jedhee hajjiinuu ganaa dhiiga ishii dhugaa jechuudha caaltuu kana maaliifiyyuu gowwaa argate. Hajjii irra tasfuma takka hin kuttu bakka akkuma siniin jedhe qursiin hajjo misaan hajjo iraan illee hajjo a'uuz billaa min sheexanir rajiim osoo namallee ta'ee berrishii nama kabajaatti godhee ta'ee illee hajjii jechaa olte nan aarsu bar ka akka saree magaalaa keessa olii gadi ishii fiinnessee ishii arrabsaa olu kana hajjo a'uuz billaa min sheexanuma mucattii kana mu'aaz itoo dhageesse kun ammuma kana bararee osoo ishii ta'e silaa daa'iman argattu daa'ima baramma kun akkuma Sa'iid jedhe dhabe Sa'iidamma haa ta'uudha. Eegalee maaluma godha dhamaatu kana wajjinuma dhamaa jedhee malee mucaadha galeefi jira. Sa'iidii galee jira wanti caaltuu kana jechuudha. Ammallee boru yoo daa'ima keetuu harkaan sii geenye deemtee jarittii kana baasiftaa jedhe. Assalaamu alaikum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jira jirtuu bakka jirtanitti nageenya kiyya sanaa bakka jechaa har'amoo gammachuudhaan dhufnee jirra karee xiqqoo nu dadabbaree ture isin hunduu nu faana cinqamtanii gadditanii ijoolleen baay'een aaraa turtanii ijoolleen baay'eellee naa bilbilaa turtanii keessaan illee koomantiillee naa barreessaa turtanii jechuudha. Sa'iidoon hubadhu Sa'iidoon gargaarii waan koo adaraa naan jettan ijoolleen hedduun jechuudha. Hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada maaliifuu cinqamni keenya cinqii keessan ta'ee hojii mana hambaa wajjiniin dhugaa hedduu tokko galatooma. Kanaafiyyuu akkuma isiniin jedhe gammachuu guddoo qaba. Viidiyoon kalee maree irratti illee anuu isiniin jedhee jira namni keerii dalagu rabbiin isa eega. Mudannoon hedduu sitti baay'attu qormaan hedduu sitti baay'attu akka waan kana darbu Sa'iidoon ani dhibbaan itti amanee ture isiniin jedha. Maaliif yoo jettanii mucaan kun nama tasgabbii qabudha nama mana isaaf kabajaa qabudha. Nama maraafu kabajaa qabudha jechuudha. Maaliifiyyuu nama akkasii kan rabbumatti eegaa hassaarni itti baay'atus namni isa yaani bultii isaa irrattis adeemsa isaa irrattis jechoota isaa irrattis waan hundarrattuu namni gufuutti ta'uu barbaadu hedduus ta'u yoo sin keerii dalagdan keerumatti isin eegaa alhamdulillah rabbil alamin Sa'iidoon keenya hiikamee jira jechuudha. Maaliifuu jaalala namaa qaba kabajaa namaaf qaba nama hedduullee beekaa biyyi Yemen jechuun biyya isaa lammataati yoo jenne homaa kijibaan qabu isiniin jechuu barbaada. Egaa Sa'iidoon keenya hiikamee hedduu tokko gammannee jirra jechuudha. Egaa yeroo baay'ee ani caaltuu irratti yoon dubbadhu ijoolleen muraasni natti aartanii jechuudha. Ani yeroo baay'ee waan inni isiniin jedhu dhuguma. Anis egaa akkuma beektan fagoodha akkuma keessan viidiyoo ilaala malee yeroo baay'ee deemee isaanitti akka hin makamne isinuu anaaf ragaadha jechuudha. Biyya tokko keessa haa jiraannu malee an jireenya namaa keessa seenee waan hin laaqe takka hin jiru jechuudha. Ijoolleen baay'een jireenya namaa keessa bahi warra naan jettaniif an jireenya namaa takka laa'in isaanuma jireenya isaanii laaqee jireenya isaanii kana sooshaal miidiyaa irratti baasee aniin kun immoo akkuma isiniin jedhe riyaakshinii irraa hojjedha. Kun immoo waan nama qaannessu waan jireenya namaa laaquu fi maalii kana hin qabu isiniin jechuu barbaada. Inna ijoolleen immoo wallaahi karaa keerinaa yaaddanii waan koo atillee of eeggadhu ulaa kee nama takka jalaa hin baniini atiinu diina hedduu qabda biyya Yemen sana keessaa yoo dandeesse achi keessaa bahinaan jettanii ijoolleen hedduun mush ijoollee muraasa wallaahi ijoollee hedduu anaaf cinqamtanii hedduu galatoomaa akkuma isin keerinaa yaaddan rabbiin kun immoo keerii isiniif haa yaadu waan hin yaadin illee isiniif haa kennu jechuu barbaada yaada muraada keessan isiniif haa guutu. Akkuma argitan egaa Sa'iid irraa waa barachuu dandeessu dhiira ilma dhiiraati jechuudha. Dhiirti akkasiinuma jirti haga jennee nu hundiin kun irraa haasofnuttidha. Inni bahuu isaatiif ani gammachuun kiyya daangaa hin qabu jechuudha mucaa kanaaf rabbi jireenya isaa karaa isaa waa hunda isaa haa bareechuuf dhugaa rabbi jireenya isaan yeroo hunda kanneen isaaf du'aa illee godhummoo
ijoollee isaatiin ijaan wala agarsiisu jiruu isaa mana isaa ho'aa sanatti rabbi isaa haa deebisu jechuu barbaada. Caaltuun egaa akkuma baratame akkuma beekame hajjoo jechuu malee jireenya ishii sirreeffatuuf kaayyoo takka hin qabdu. Wallaahi an osoo bakka caaltuu kanaa ta'e Sa'id jilbibbiin deemi dhagarra yoo soo naan jedhe jilbibbiin deema. Maaliifuu haarsaan inni ishiif kaffale agas hin jedhamu bar. Agas jettanii dubbatuun dandeessan sin kan muraasa viidiyoon argitan malee caaltuu jecha mucaan kun waan inni hin ta'in hin jiru kan haadhoon namaan taane kan firri kamuu sin hin taane kan hiriyaan kamuu sin hin taane kan dhirsi ishii dayyuusni sunuu ishii hin taane Sa'idtu ta'eefi jechuudha. Ammallee mee ilaalaa akka caaltuu kana ammallee amma isa fuulduratti ishii rakkoon hin jiru tolee inni sirreessaa torbee takkitti naa kenni jette torbeen tokkitti egaa waggaa takkaa miti waggaa guutuu legellegdiiti kunoo daa'imallee as baasaan jirtu waan daa'imallee haasa'an jirtu waan hajjiiti amma hajjiin dhukkubsate jettee bar isaa mararfattee mee dubbuma ishii ilaala mataa kana gaccabsitee maal isiniin jedhare illiqinfamneef wanti Sa'id jedhuun kun guutuun caaltuudha illiqinfamne ana isiniin jedhe. Illiqinfamneef nama kana laaltanii mee isiniin kun murteessa nama kana fuula laaltanii waa takka murteessuu hin dandeessu yeroo baay'ee jechuudha. Waanni Sa'id jedhuuf kun wallaahi waama takka illiqinfamneef ishi haa ta'u ka ishi tamam turteeyyuu deebistiif sanuu akka nama tuffiitu akka namaaf qabu jechuudha. Sa'idiif deebiin ishiin deebiftu anaaf quubsaa miti. Gajjettee jilba isaa dhungatuu qabdi. Kuni abbaarra tareeyyuu waa meeqa godheef bar dhugaa Sa'idiin kun. Inna ammallee qirreetaa guddaa qabdi caaltuun. Waan hajjii kana qirreetaa guddaatu onnee ishii keessa jira. Hajjii irra tasfuma takka hin kuttu bakka akkuma isiniin jedhe hajjoo ganamas yaani qursiin hajjoo misaan hajjoo iraan illee hajjoo a'uuzbillaa min sheexanir rajiim osoo namallee ta'ee berishii nama kabajaatti godhee ta'ee illee hajjii jechaa olte nan aarsu bar ka akka saree magaalaa keessa olii gadi ishii fiinnessee ishii arrabsaa olu kana hajjoo a'uuzbillaa min sheexanuma mucattii kana mu'aazu itoo dhageessee kun ammuma kana bararee osoo ishii ta'e silaa daa'iman argattu daa'ima baramma kun akkuma Sa'id jedhe dhabe Sa'id amma haa ta'uudha. Eegalee maaluma godhaa dhamaatu kana wajjinuma dhamaa jedhee malee mucaadha galeefi jira. Sa'idii galee jira wanti caaltuu kana jechuudha. Ammallee boru yoo daa'ima keetuu harkaan sii geenye deemtee jarittii kana baasiftaa jedheen dhuguma deemtee baasiftee Sa'idiin kunuu ilma dhiiraati akka ta'es ta'ee ofirraa dhorke namticha kana. Namticha mujriima amma borummoo dhufee innillee situ Sa'iduu natti ergee situ na dirsiistee albeedhaan jedhee hajjiinuu ganaa dhiiga ishii dhugaa jechuudha caaltuu kana maaliifiyyuu gowwaa argate namni ogguu ishii gargaaru kanatti morkattee magaalaan sana'aa guddaadha magaalaa kanaan ala deemi hojjetadhu nyaadhu mana kee sirreeffadhu meeshaa kana sirraa gurgura si gargaara si cinaa dhaabbadha jedheen kuno ishiin ho'eessa jirti lakki xiqqoo ishee haafayyu malee hajjoon xiqqoo ishee haafayyu akkam go'ee deema jetti maasi mararee dumbushbishee kiyya dhiisii deem namtichi fayyaa qaba nagaa qaba maraata jettana amma immoo duudaa fakkaatee ani gaa yeroo bundaadhaan duudaa fakkaatee yoo hajjiin kun immoo as bahee gudii keessin agarsiisin deemi maala mushuma kana keessaa deemi maan qabdu ati maan qabdu daa'ima keef hin mararfatiin hajjiin muudii si qabata malee daa'ima isaas hin miidhu si immoo maaliif ambadhati ka halaas ilmi dhiiraa amba bar waa ilma haadha kee ta'e gabba irraa deemii morkadhu hojjetadhu hin dhageessu kun hin tallaanii beekanumaaf arrabsaan kun hojaaltu bakka jecha Sa'id namni hin dhageenye jechuma nama kamiin dhageeu ano soana taasiniin jedhe bar Sa'id waan naan jedhe jilbibbiin deema bar Sa'id duniyaa sirraan feene maallaqa sirraan feene duniyaa saatu nyaatee hin finne namtichi abbaa qabeenyaati kun abbaa fedhe fuudhee abbaa fedhe baasee abbaa fedhe akka fedhe godhuu danda'a garuu gassii jedhee akka nama miskiina malee namni keenya maallaqa xiqqoo lakkoof nama miskiina jalaa hin deemu kun garuu maashaallah tabaarakallaa jedha Sa'idiin kana rabbiin duniyaa sitti kennee amala sitti kennee kunoo akkana ishii kadhata deemi yaa caaltuu deemi siin jedhe deemeti Sa'idumti waan siin jedhu dhagaye nama biraa nama tokkoon dhagaye silaa abdiin immoo diinatti bitte diina meeqatti bitte sababa caaltuu abdii waan hin ta'in hin jiru irraa fagaatee jira dhugaa dubbatuudhaaf abdiin kun jechuudha. Ka ofifillee kaslaanee jira kaafteeyyuu ishiirraallee baqatee jira maaliifuu akkuma yeroo baay'ee argitan kun abdiin illee sababa caaltuu hajjii faana kana wal qabanii turanii jechuudha. Kuni guutuu nama mucaan kun rabbiin alhamdulillah rabbil alamin
magaalaa kana keessa deemanii maali Sa'idoon hin hiikamu waggaa tokkoof itti murtaa'e waggaa lamaaf itti murtaa'e waa meeqa odeeffamaa ture halkan hedaa kana namni walammasee alhamdulillah immoo osoo wanti takka san dhaga'ee mucaan kunu rabbiin achiisa baasee jaalala namaa kabaja namaa ijaa qabu immoo viidiyoonis ragaa ta'e ofumaa maaliin kun hajjiin kun ofumaa ragaa ofitti bahe viidiyoon illee ni jira alhamdulillah garuu ijoollee isaarraa masanaakiliitti ta'anii waggaa tokko miti mucaan kun baatii tokko osoo hidhame eenyu isa yaadatamoo namni keenya waliin yaadannu gaafuma duune yookiin gaafa dhibamne suurama wal gagadhiisuu malee namni keenya wal gargaaru irratti nuti dadhabbii hedduu qabna muraasa keenya malee namni keenya dadhabbii qaba kanaaf iyyoo osoo mucaan kun deemee achi hafe ana kana dabalate kan nama Said jedhu kana boru ni dagadha ture garuu rabbiin kan nama hin daganne kan iyyeessan jenne kan maaliif iyyeessan jenne kan dureessan jenne kun rabbiin ija takkaan kan nama laalu kan hin bareede hin fokkatan jenne isatu isa laalee mucaa kan achi keessa isa baase malee namachi deemeeyyuu isa baasu rakkoo guddaa ture garuu Sa'idiin kun egaa nama hedduu beeka akkuma kalee isiniin jedhe sana baala silxaanota hedduu beeka kabajaa isaaniif qaba akka biyya isaati kun biyya isaa lammataati Yemen jechuudha innaa rabbiin immoo sababuma godhee fi achi keessaa bahee alhamdulillah baga bahee aniin kun egaa kasiin jedhu yaa Sa'id keenya ati waamama mucattii kana ofirraa dhiisiitii gara biyya kee galii siin jechuu barbaada ijoollee keetti galii mucattiin waanuma si dhageessu takka hin qabu torbee tokko guutuu ati guushii eegdushin yookiin aruusa godhattee hajjii faana beelloofattee as beqqinuu jettii siin jedha baada bifa isaatiin uumaa rabbiitti hin galuu rabbiin naafaa dhiisu amaluma isaasoo rabbi sirreessee ganaan manna ciciisee kijibaan aadaa mana yaala mana kan warra mootummaa ta'eef malee qaata baheenni caaltuu isaatti boo'ee ishiinuu silaa galaa kiyya kana akka uumaa godha gara laafummaa kiyya kana jetti teessee gara laafummaan kee maali ilmoo kee yaadadhu biyya keetti galii xaragamiin talako bishaaniinis galtee xiyyaaraanis galtee maaliinis galtee qadarri gaa rabbuma harka yoo yeroon keenya geesse kaa gufuun nu dhooftee yuma duuna kana illee hin sodaatinii jechuun ni barbaada mushiyaanii baararra zimmadhanii ka deeman sana osoo hin taane jalbaan bareedduun akka xiyyaaraatti fayyadaman sun maali maqaan isaanuu deemuu dandeessa $400 400 kaffaltee akkasi irra sii wayyaadha daa'ima kee dhiisii deemati waamuma daa'ima yaadaa hin jirtu yoo deemte hin deemtu caaltuun garuu hin deemtu urgixanyaadha hin deemtu waan caaltuu keenyaa baay'ee qaaqollee hin fedhu guyyaa gammachuuti mee warreen akka kiyya gammaddanii akka kiyya burraaqxanii ani ililil jedhe olutaalee maaliifuu mucaan kun nama ishiidhaa ta'e borunaallee ta'a nama biraallee ta'a nama hundaafuu nama ta'u waan ta'eefuu bakki sun isaaf hin malu baay'ee gammadee Sa'idoo keenya gaanuuf jechuun nama guddaadha hayyuudha dhiira onnee sibiilaati jajjabeessaa warreen Sa'id jaallattani laayikii naa godhaa yaadalleetti naaf barreessaa warreen yaada badaas barreessitan galatoomaa warreen yaada gaariis naaf barreessitan galatoomaa jiraadha wallahi hunda keessanaan isin jaalladha isin kabajaa warri immoo jireenya namaa keessa seentinaan jettan an jireenya nama kamii keessan seenne jireenyuma isaanii isaan as baasanii sooshaal miidiyaa irratti haasa'an an immoo irraa kaa'aadhi rakkoon hin jiru kana isin jechuu barbaada galatoomaa kabajamaa bakka jirtan nageenyi kiyya haa jiraatu isiniin jedha isin jaalladha hunda keessan